BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC afaan Oromoo jimaata galgalaa jalqabeera. Amnestiin mootummaan Itiyoophiyaa filannoo dura miidiyaa ukkaamsuu irratti duula banee jedhee akka dhaabu gaafate. Waa'ee mana barnootaa kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa Seenaasaa Geeddaree Barawaq jedhamee carraa hawwii qabnu mana barumsaatiin waan hunda barbaanne guutee kan argame bara keessa gaaffii yeroo dheeraatiin deebi'ee kanarraa kaasee biiroon barnoota Oromiyaas akka maqaa sanaan mogga'eetii waamamu taasisanii jechuudha. Pireezidaantii Tiraamp dhimma waliigaltee Iraan irratti jimaata har'aa murtee dhumaa kennuu jedhamu. Odeeffannoo ispoortiis qabna yaaddaam. Pireezidaantii Tiraamp dhimma waliigaltee Iraan irratti jimaata har'aa murtee dhumaa kennuu jedhamee eegamaa jira. Osoo kun eegamaa jiru aangawoonni Iraan tokko waliigalteetti kan nu fide marii otoo hin taane misaayilota keenyaa jedhaniiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteet Iraan waliif waliigaltee irra ga'uudhaaf akka dhiyaatan garuu akka hin xumuramne dubbataniiru. Abrahaam Birru gabaasa dabalataa qaba. Murteen Donald Trump ammallee eegamaa jira. Biyyoonni lamaan wal ta'uuf immoo deebi'anii walitti bu'uuf jedhu kan jedhu gaaffii ture. Gabaasonni jimaata ba'an garuu akka wal ta'uuf jedhan akeekaa jiru. Pireezidantii taanan Yuunaayitid Isteet J.D. Vance biyyoonni lamaan waliigaluuf fiixee irra ga'uu dubbatanii jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteet gaafa kamisaa BBC'tti akka himanitti biyyoonni lamaan dhimmoota wal ta'an irratti waliigalanii jiru. Kunis waliigaltee wal hubannooti. Ta'us murtee dhumaa kan kennu Tirampii fi hooggansa Iraanidha. Waliigalteen kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 akka dheeressu akkasumas egeree sagantaa niikuleera Iraan irratti mariin akka eegaluu dabalata. Miidiyaan Iraan Tasnim jedhamu akka gabaasetti immoo barreeffamni waliigaltee kanaa hin xumuramne yookiin immoo hin mirkanoofne. Akka gabaasonni jedhanitti waliigalteen kun karaa ulaa Hormuz danqaan akka hin jiraanne akkasumas Iraan guyyoota 30 keessa dhodhootuu ulaa kanatti awwaalte akka baaftu gaafata. Ameerikaan immoo Iraan dooniiwwan ishee buufatawwan ishee akka dhaqanii hin feene isa dhorkite ni dhiifti. Boba'aa ishees akka gurgurtu eeyyamti. Pireezidaant Tiraamp gaafa jimaataa White House keessatti walgayii akka qabanii fi waliigaltee Iraan waliin qophaa'e irratti murtee dhumaa akka kennan dubbatanii jiru. Waliigaltee kana keessatti Iraan ulaa Hormuz akka bantu, boombii akka baastu, danqaan Yuunaayitid Isteets Iraan irra keesse akka ka'uu fi niikuleer Iraan haalaan gabbate Ameerikaan akka badduu baastu akka dabalatu himan. Osoo kuni kanaan jiru aangawaan Iraan tokko waliigaltee irra kan gaame mariidhaan osoo hin taane misaayilota keenyaanii jedhanii jiru. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan marii Yuunaayitid Isteets waliin hoogganaa jiran Mohammad Baagir Gaalibaaf dandeettiin waraana Iraan dhiibbaa uumuusaa ibsanii jiru. Oduun carraa waliigalteen jiraachuu mala jedhu kun kan dhagaame biyyoota lamaan gidduutti haleellaan haaloo walirratti ba'uu walitti aansee gaggeeffamuun boodadha. Filannoon Itiyoophiyaa marsaa 7ffaan wixata gaggeeffama. Boordiin filannoo biyyaalessaa miliyoona 50 ol ta'an filachuudhaaf galmaa'uu ibseera. Yeroo ammaa duulli filannoo dhaabatee guyyaan filannoo eegamaa jira. Guyyaa ittaanan maaltu eegama? Ammayyuu ittaana waa'ila keenya hiikaa fi tasaa hojii gaafatee jira. Tolega akkuma boordiin filannootu beeksisaa jiru yeroon kun yerootti filattoonni of dhaggeeffatanii yookiin immoo lammiileen Itoophiyaa filannoo kanarratti hirmaachuudhaaf qophii taasisaa jiran yerootti of dhaggeeffatan qophii taasisan akka ta'e ibsaa jira. Egaa akkuma boordichi beeksise yeroo kanatti wantoota ta'aman keessaa qophiin garaagaraa ni taasifama. Fakkeenyaaf amma filannoon sun milkiidhaan akka gaggeeffamuuf keessumaa qaamoleen nageenyaa bakkee garaagaraatti ramadamuu to'annaa gaggeessuu boordiin filannoo immoo qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin keessumaa qaamolee dhaabbilee siviilii garaagaraa wajjin waliin dubbachuu wantoonni akkana waanuma eegamanidha jechuudha. Tole bareeda gaafa filannoo gaafa wixataa jechuudha. Lammiileen barii kaanii dhaqanii filatu. Adeemsa akkamiitu eegama?
lammiileen guyyaa sana filachuu qofaa osoo hin taane filannoon sun immoo milkiidhaan gaggeeffamuusaa rakkoon uumamuuf dhiisuusaa filannoo haqaa fi filannoo bilisaa ta'uusaa karaan ittiin mirkaneeffamu keessaa tokko akkuma taajjabdoonni biyya keessaa jiran akkuma dhaabbileen siviilii garaagaraa to'annoo garaagaraa yookiin immoo hordoffii taasisanii dhaabbileen biyya alaarraa yookiin immoo international election observers warri jedhaman filannoo sana dhaabbileen idil addunyaarraa dhufanii biyya keessa seenanii taajjabanni jiraatu jechuudha. Eenyufaatu taajjabbiidhaaf gara Itoophiyaa dhufe yoo jenne hagammaatti kan beeknu sana olis ta'uu danda'u gamtaan Afrikaa gara sitti ergeera jechuudha namoota taajjabbiidhaaf hirmaatanii. Akkasumas igaadi ergeera gaafa dhaabbanni idil addunyaa tokko taajjabbiidhaaf gaafa taajjabdoota ergu adeemsa mataa isaatii qaba jechuudha. Bifa lamaan taajjabbiin kan gaggeeffamu kan yeroo dheeraa fi kan yeroo gabaabaa kan jedhamu jira. Yeroo baay'ee gamtaan Afrikaa marsaa lamaanii kan taajjabdoota ergu jalqabaaf ji'oota muraasaaf yookiin torbanoota muraasaaf dursee haala Itoophiyaa keessa jiru kan namoota hordoffii taasisan namoota muraasa garasitti ni erga. Ji'a lamaaf ta'uu danda'a ji'a tokkoof ta'uu danda'a. Erga haala Itoophiyaa keessa jiru hubatanii booda gabaasa godhanii gabaasa sanarratti hundaa'uudhaan immoo namoonni taajjabbiidhaaf gara Itoophiyaatti taajjabbii kanneen gaggeessan guyyaa filannoo sana kanneen taajjabbii gaggeessan ni ergamu jechuudha. Haalli Itoophiyaa keessa jiru haalli nageenyaa sochiin paartilee taasisan sochiin boordiin filannoo hawaasii idil addunyaa akkasumas immoo hawaasni siviilii biyya keessa jiru maaltu jira waan haaraa akkamiin gaggeeffama kan jedhu erga qorannoo gaggeessanii boodadha. Taajjabbii yeroo gabaabaa sanaaf kan guyyaa filannoo sanaa fi kan namoonni dippilooyi ta'an yookiin ergamanii amma immoo gaafa guyyaan filannoo ga'u sanatti dhaabbilee garaagaraa wajjin kartasii koolii yookiin immoo daawwannaa ni taasisu boordii filannoo wajjin abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa wajjin akkasumas immoo dippiloomaatota Itoophiyaa keessa jiran wajjin embaasota wajjin akkasumas qaamolee bakka buutota qaamolee garaagaraa waliin akkasumas immoo mootummaa Itoophiyaa wajjin ministeera dhimma alaa wajjin waliin dubbiin taasisu jechuudha. Maalidha kuni filannoon kun bu'aa qabeessa akka ta'uu fi karaa nagaatiin akka gaggeeffamuu fi waan isaan irraa eegamu akka qaama idil addunyaa tokkotti waliin dubbachuu waanuma jirudha jechuudha. Guyyaa 2-3 dursee jechuudha. Guyyaa filannoo sana immoo bakkee garaagaraatti erga bobba'anii booda taajjabbii gaggeessu jechuudha. Taajjabbii gaafa gaggeessanii kallattiidhaan wanta godhamuu fi godhamuu hin qabne namootatti dubbasoo otoo hin taane naannoo sanatti maaltu gaggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf amma magaalaa Adaamatti qaamni bobba'e tokko sa'aatii 12 guyyaa sa'aatiitti filannoon gaggeeffamu yookiin immoo saanduqni filannoo suni yeroo banamuu kaasee guyyaa guutuu bakka garaagaraatti socho'anii gaggeessee hordoffii taasisu jechuudha. Sochiin qaamolee nageenyaa maal fakkaata namoota sagalee kennan irratti dhiibban godhamuu ni jiraayyuu naannoo sana keessa bifa garaagaraatiin namoonni socho'anii ebeluu fidadhaa jedhanii ni jiru. Sababni isaa booda gabaasa gaafa dhiyeessanii kanneen walitti qabameeti kan waa'een filannoo sanaa kan gabaasni dhiyaatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma naannoo magaalaa Finfinneetti yookiin magaalaa Shaggarittanii hordoffii taasisa yoo ta'e ganama buufata filannoo tokko deemee nambansiisa yookiin immoo yeroo filannoon jalqabamu dhaqeen ilaalaa daqiiqaa 30-40 erga taa'ee booda immoo bakkeewwan garaagaraa buufataalee filannoo naannoo sana jiran 5-10 ta'uu danda'a. Jidduu deeminaan ilaala wal fakkaataadhaan gaggeeffamaa jira isa tokkorraa isa kaan maaltu adda godhaa waanuma achitti taasifamu ilaalta jechuudha. Sana booda galgala deebitee iddootti filannoo bansiiste sanatti deebitee yeroo sagaleen kennamee xumuramuu yeroo sagaleen lakkaa'amu erga hordoftee amma dhumatti xumurtee booda gabaasa goota jechuudha. Wiirtuu sanatti jechuudha. Bifa kanaan taajjabbiin kan gaggeeffamu ammayya. Hayyee guddaa galatoomii kaa. Tole ammayya. Amma oduun gaggabaabsee isinitti hima. Jaarmiyaan mirga namoomaa idil addunyaa Amnesty International aangawoonni mootummaa Itoophiyaa filannoo marsaa 7ffaa wixata dhufu gaggeeffamu dursuudhaan ukkaamsa sabaa himaalee irratti cimsanii itti fufaniiru jedhe. Jaarmiyaan mirga namoomaa kun ibsa caamsaa 29 bara 2026 baaseen kana ibse. Himannaa Amnesty International dhiyeesse kanarratti mootummaan Itoophiyaa hanga oduun kun qindaa'etti deebii kennine. Yuugaandaatti lakkoofsi namoota vaayirasii Iboolaan qabamanii dabaluun dhagahame. Ministeerri fayyaa Yuugaandaa magaalaa guddoo Kampaalaatti namoonni dabalataa 2 vaayirasii Iboolaan qabamuu isaanii mirkaneesse. Kanaanis lakkoofsi namoota Yuugaandaa keessatti vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee 9 ga'eera jedhameera. Ibsa ministeerri fayyaa Yuugaandaa baaseen namoonni haaraan qabaman lammiilee Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo yoo ta'an yeroo ammaa kanas hordoffiin yaalaa godhamaafii jira jedhameera.
Israa'el Gaazaa keessatti ajajaa waraanaa Hamaas ajjeesuu himteen. Waraanni Israa'el kaaba sulula Gaazaa keessatti tarkaanfii fudhateen ajajoota loltoota Hamaas Imaad Hassan Hussein Al-Sim jedhamu ajjeesuu beekseera. Waraanni Israa'el erga X irratti maxxanseen tajaajila nageenyaa keessoo Israa'el Shinbeet wajjiniin ta'uudhaan tarkaanfii roobii darbe fudhataniin ajjeesuu ibsanii jiran. Aangawoonni duraanii dhaabbata basaasaa Ameerikaa CIA tokko manni isaa sakatta'amee amooleen warqii doolaara miliyoona 40 baasu argamuun to'atame. Qorattoonni FBI nama kana kan to'atan waa'ee barnootaa fi seenaa loltummaa isaa sobuusaa qulqulleeffachuudhaaf sakatta'aa wayita jiranitti ta'uun dhaga'ameera. Sanadoonni mana murtii fi maddeen dhimmicha beekan akka jedhanitti aangaan duraanii CIA David Rush jedhamu amma hidhamee himatameera jedhameera. Raashaan dirooniidhaan Ruumaaniyaatti gamoo mana jireenyaa haleelte. Aangawoonni neetoo fi gamtaan Awurooppaa gocha kana balaaleffataniiru jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Kanatti aansinee kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa mana barnootaa qubeetti lakkaa'an seenaa isaa geeddaruudhaan akkatti hawaasa naannoo gargaaran isinitti himna. Manni barnootaa isaan gargaaran kun Shawaa Lixaa Aanaa Tokkee Kuttaayetti kan argamu yoo ta'u erga hundeeffamee waggaa 70tti siqa. Manni barnootaa kun garuu dhiyootti sadarkaa tokkoffaarraa gara sadarkaa lammaffaatti guddatullee baruuf barsiisuudhaaf mijataan turre. Amma maqaan mana barumsichaa seenaan mana barnootaa kanaas geeddarameera. Bara Waaq jedhamee moggaafameera. Waaqni bara isaatti nu yaadatee jechuudhaaf akka hawaasaan moggaafame jiraattotarraa dhageenyeerra. Waa'ee mana barnootaa kanaa barsiisotaa fi barattootas waa'illi koo Abrahaam Birruu gaafateera. Maqaan koo Barsiisaa Tasfaayee Iddoosaa Gaaman jedhama. Dura bu'aa mana barumsa sadarkaa lammaffaa bara Waaqidha. Rakkinni kaleessa dheegada ture immoo hanqina daree barnootarraa kan ka'e barattoota akka 70 akka 80 daree tokkotti barsiisaa turre. Akkasuma immoo kutaanii manni dubbisa kitaaballee hin jiru, kitaabni dubbisanillee hin jiru. Kanaan dura mana barumsaa kana keessatti daree gahaan hin turre. Sababii daree gahaan hin turreefis immoo daree tokko keessa barattoonni 80 ol taanee teenyee barachaa turre irraa akkuma kanaa kompiitarri tokkicha qofaatu jira ture. Chaalenjiin mana barumsaa keenya ture dhiphina kilaasii kutaa tiitoriyaalii hin jiru, meeshaa gahaa akka kompiitaraa fa'aa qabnu, bakkeen tapha dirreen kubbaa itti taphatamullee bakki ispoortiin hojjetamu hin jiru. Bulchaan Aanaa Tokkee Kuttaayee obbo Oyyeessaa Alamuu akkatti seenaan mana barnootaa kanaa geeddarame dubbatu. Manni barumsaa sunillee duraanii mana barumsaa Gooroo Soolee sadarkaa lammaffaa jedhee waamama. Akkaataa istaandardii mana barumsaa sadarkaa lammaffaan turre. Sanarraa kaasuudhaan karaa Injiinar Taakkalee kanaatiin hawaasni sadarkaa aanaatti sadarkaa godinaatti deddeebi'anii manni barumsaa sun akka ijaaramu gaafachaa turanii. Humna keenyaan olii sadarkaa ta'ee jiru keessatti dhalattoonni akka deeggarsa godhanii karaa biiroo barnoota Oromiyaas Injiinar Taakkalee gaafatanii yaada uummataaf fudhatee dhufee mana barumsaa sana ilaale. Mana barumsaa hawwataa ta'e kana ijaaree. Sadarkaa isaatu guddate moo jijjiirama mul'ate nutti maqaa isaa irraa eegalaati. Manni barumsaa duraanii mukaan kan ijaarameeru achi keessa kan jiru. Uummanni maaliif kan isaan manni barumsaa kun bara Waaq jedhamee moggaafamu jedhan. Hawwii bara dheeraa carraa hawwii qabnu manni barumsaa kun waan hunda barbaanne guutee kan hin argamne bara keessa gaaffii yeroo dheeraatiin nu deebi'e. Kanaaf manni barumsaa kunillee mana barumsaa bara Waaq jedhee akkanuma moggaafamu kan jedhan abbootii jiraattonni naannoo sana jiran manni bal'aan bakka tokkotti kan isaan akka mogga'uutii gaafatanii. Kanarraa kaasee biiroon barnoota Oromiyaas akka maqaa sanaan mogga'eetii waamamu taasisanii jechuudha. Galatooma Obbo Oyyeessaa bajetaa gamii fixee amma manni barnootaa kun baay'ee hawwataadha jedhamaati kan jiru. Maal of keessaa qaba? Maaltu adda godha? Bajetaa wal qabatee mustanii tootaalii bajetaa karma isaaniitti karaa Itiyoo Jibuutii Injiinar Taakkalee Uumaa biraa hooggananiitii deeggarsa filooltummaa hawaasummaatiin kan isaan sadarkaa sanatti godhanii. Yaala baajata isaa kanadha jedhee jedhu manni barumsaa sun ulaagaalee kan dandii manni barumsaa kam qabuutii olitti jechuudha. Istaadiyeemiin hojjetamee jiru baay'ee miidhagaadha. Istaandardii isaa kan eegame. Bakki istaadiyeemiitti naannee jiru fiigichaa kan namni irratti shaakaluu danda'u jira. Dirreen kubbaa saaphanaa jira, dirreen kubbaa kalchoo jira, dirreen kubbaa harkaa jira. Sanarra darbee namni taalentii adda addaa qabu karaa kanaatiin illee ittiin guddachuu danda'u sanaatiifis bu'uura guddaa lafa nuu kaa'eera. Laayibireerii soofti kooppii fi haardi kooppiidhaan
barataan dubbisanii jechuu danda'u sun guutuudha. Laaboraatooriin isaa adda jechuudha. Keemistirii kophaatti, kan baayoloojii kophaatti, kan fiiziksii kophaatti kan inni qabu. Workshoop illee qaba jechuudha. Ogummaadhaan ijoollonni beektuma baratanii piraaktikaalii immoo ba'anii akkuma laaboraatoorii fi wanti itti ilaalan kanaan immoo workshooppii immoo hojjetanii immoo iddootti illee waa hojjetanii namni ogummaa baruu danda'us guutuu kan ta'edha. Barsiisaan mana barumsaa kana keessatti barsiisu innillee akkuma barataa sammuunsaa boqonnaa argatee istaandardii guutuu ta'eetiin akka inni barsiisuu danda'u akka inni kiraa manaa yaaddan mana jireenyaa yaaddan illee karaa guutuu ta'eetiin sammuun isaanii hundi achitti xiyyeeffatee karaa isaan barsiisuu danda'aniitiin mana jireenyaa istaandardii isaa eeggateedha. Naannoo mana jireenyaa 48 mana itti nyaata bilcheeffatan wajjiniidha kan guutuu ta'anii hojjetamee jiru. Dareewwan dabalataa ijaaramanii fi sadarkaa isaanii yoo ibsuu dandeessu? Dareen barnootaa haala istaandardii isaa eeggateen jechuudha. Akkuma laaboraatoorii kana akkuma diijitaal laayibireerii kana barataa 40 kan qabatudha. Haalli teessuma isaallee jechuudha haala ammayyaati. Dabareedhaan ka'eetu wal shaakalchiisa barataanii malee akka durattiitti wal duraa duubaa miti jechuudha kan inni taa'amu. Haalli dareessaa istaandardii isaa kan eeggate jechuudha. Mooraan isaa keessillee jechuudha giriineriidhaan akkaataa barataanitti biqiltuu kunuunsuu danda'u karaa barataanii irra deemuu danda'u waggoon isaa hundi isaa karaa miidhagaa ta'eetiin jechuudha kan inni ijaaramee jiru. Injiinar Taakkala Uumaa maaliin yaadata hawaasi naannoo sana? Achitti baratanii isaan immoo mana barumsaa sanatti waan barataniitidha yookiin uummannis waamicha godhaafii turan jechuudha. Manni barumsaa isin keessatti barattanii sadarkaa sana geessan kana ta'ee jira yoo cina dhaabbatame malee barattanii sadarkaa kana humna yaallee dadhabne jechuudha. Sadarkaa aanaatti humna aanaa ol ta'e. Akkam ta'e? Maal fakkaata ture duraan? Dura mukaan ijaarameera ture yeroo barnoonni akka babal'atu ta'e keessatti hirmaannaa uummataatiin sadarkaa achitti kan inni ijaarame namni maatiin akka qalleessa ta'e immoo sadarkaa magaalaatti qallaba dhiyeessee waan hunda jedhee barsiisuu warra hin dandeenye immoo manni barumsaa sadarkaa lammaffaa yeroo babal'achaa ture keessatti akka achitti babal'atuufi kan uummanni gaafate. Sanarraa kaasaniif manni barumsaa sadarkaa tokkoffaarra jiru sana gara sadarkaa lammaffaatti guddisan jechuudha. Kanatti aansuudhaan odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee koo Zalaalam Taaddasaati. Zalaalam Arsenaal waancaa lammeeffachuudhaaf qophaa'aa jira. Taphni tapha PSG fi Arsenaal irraa maaltu eegama? Tole taphni kun boru kan inni gaggeeffamu Budaapestitti gaggeeffama jechuudha. Falmii jabaa addunyaan hundi eegaa jirudha. Shaampiyoonaa Piriimeer Liigii bara kanaa fi shaampiyoonaa Liigii 1 akkasumas immoo bara darbee waancaa Shaampiyoons Liigii injifachuun kan xumuree PSG fi Arsenaal gidduutti kan inni gaggeeffamu jechuudha. PSG'n bara darbe seenaa isaa keessatti waan haaraa inni galmeesse yeroo jalqabaaf waancaa Shaampiyoons Liigii injifate. Arsenaal immoo waggaa 22 booda Piriimeer Liigii injifate. Ammas Arsenaal illee akkuma PSG yeroo jalqabaaf seenaa isaa keessatti waancaa Shaampiyoons Liigii kana injifachuu barbaada. Hojii gaggeessaa kilabichaa kan ta'e Joosh Kireeyoonke inumaayyuu isa kam sinii wayya Piriimeer Liigii injifachuu moo Shaampiyoons Liigii injifachuu sinii wayya jedhamee har'a gaafatamee ture. Isan qabna injifachuun hundumaarra caalaa garuu Piriimeer Liigii mo'achuu keenyatti hedduu gammadeen jira. Shaampiyoons Liigii mo'achuun immoo isumarrayyuu caalaa nama gammachiisa. Garuu lamaan isaa yoo injifanne seenaa ajaa'ibaa hojjenna jedhee ibsee jira. Deeggartoonni kilaboota lamaanii gara Budaapestitti imalaa jiru. Har'a baay'inaatiin galanii jiru. Baay'ee isaaniif tikkeetti kan kaffale abbaa qabeenyaa kilabichaadha. Gara sana akka imalaniif jechuudha. Deeggartoonni Arsenaalis addunyaa guutuurraati tapha kana haalaan eegaa jiru jechuudha. Miidhamni taphattoota addaa hin jiru. Inumaayyuu Arsenaal taphattoonni isaa boqotaniiru kanneen miidhamarra turanis akka deebi'an miidhama sasalphaa kan qabaniif dadhabbiirra kan turanis bayyaannatanii seenaa haaraa kana galmeessu. Ni barbaadu tilmaama guddaanis Arsenaaliif kennamee jira. Inni guddaan muuxannoo Luis Enrique leenjisaa PSG'ti kan isaanitti cimuu danda'u. Taphattoonni ciccimoon PSG keessa ni jiru. Garuu leenjisichis immoo waancaa Champions League kana Barcelona wajjininis PSG wajjininis injifatee jira. Muuxannoo guddaa qaba. Karaa kana gama lamaaniin falmii jabaa kana irratti ilaallu ta'a jechuudha. Osman Dembele badhaasa Ballon d'Or yeroo darbee kan mo'ate bara kanas taphataa cimaa Liigii 1 jedhamee kan filame haalaan kan eegamu ta'a jechuudha. Tapha kana boru kan eegnu ta'a jechuudha. Akka walii galaatti kan fakkaata. Tole tapha waancaa addunyaa irratti hirmaachuudhaaf gareen taphattootaas ifoomaa jirame waan haarofti maali?
Arjentiinaadha booda kana kan ifoomsee jiru Lionel Messiin yeroo ja'affaaf waancaa addunyaa irratti hirmaachuun riikardii Kiristaanoo Roonaaldoo'n qabatee wal qixxaatee jira jechuudha. Akka taphattoonni lama wal morkataa turan asirrattis yeroo ja'affaaf hirmaatu jechuudha. Kanaan dura taphataan hamma kana kubbaa miilaa kan dhiirotaa keessatti kan hirmaate beeku hin jiru. Garee biyyaalessaa Arjentiinaaf dursaa taphattootaa tahee Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaan kan waliin qopheessan kanarratti kan dhiyaatu ta'a jechuudha. Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome. Galatoome. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa xumurree hirphaa gammachuu dhiyeessuudhaan ammayyuu ittaanaa qopheessuudhaan wajjiniin turre wixatammoo sagantaa biraatiin deebina lafa nagaa tura. BBC ትግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ